waggaa dhiyootti Oromiyaan bajanni ishii tiriliyoonatti galuutu irra jiraata. Galiin kanaa olitti guddachuu danda'utu irra jiraata. Isaafoo bu'uurri cimaan dhaweessummaa irratti, ogummaa irratti, investimentii irratti hojjetamaa jira. Kun bu'aa jijjiirama kanaati. Galii waliinii kanaan dura saamamaa turre kan deebise jijjiirama kana. Seektaraan oo laalle qonni hundumtaa dinagdee naannoo keenyaa keessaa shoora olaanaa kan taphatudha. Garuu immoo hidhameet kan ture. Kanaan dura sirnoonni turan hidhanii kan turaniif qonni yoo cime, qonni yoo jijjiirame akka uummanni keenya jijjiiramu waan beekaniif. Hojimaatanii qonnaan bulaan akka tiraaktaraan qabaanne kan godhamaa ture. Qonnaan bulaan akka liqii hin arganne kan godhamaa ture. Maaliif gabrummaa keessa tursuudhaaf. Mootummaan keenya jijjiiramaa Looreeta Nagaa Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu poolisiiwwan kana jijjiiruudhaan qonnaan bulaa keenya abbaa tiraaktaraa godhe. Jijjiirama kana qe'ee qonnaan bulaa Oromoo keessatti tiraaktarii fi kombaayinarri akka roorrisu, paampiin akka roorrisu kan godhe jijjiirama kana. Warra akkuma kaleessaa cisanyaan nu gochuu barbaadan jijjiiramni hin jiru jedhu. Yookaan immoo ishiin nu keessaa baatee deebitee uummata keenya irratti abbaa lafaa ta'uu barbaaddus akkas jetti. Garuu uummatni keenya qe'een qonnaan bulaa fi horsiise bulaa Oromoo hundi ragaadha jechaadha.